Achana Islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Due to the shortage of time, I will allow three. Yeroo qabnu irratti hundaa'ee gaaffilee gaggabaabaa sadii qofaaf hayyama kenna. Obboleessa maqaa keetii fi dalagaa kee ibsi itti fufi. Inshallah. Brother, please state your name and your profession. Assalamu alaikum. My name is Gauha. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Gauha Jaama. Akkaawuntaatiidha. Dr. Zakir Naayik wal arkuuf anaaf kabajaa guddaadha. Eega guyyaa duraa si harkarraa kaasee irra deebi'ee si arkuuf hawwaan ture. Masha Allah. Haasawaa bareedaa goote. Hadiisni beekamaan tokko kan nabiin keenya jaalataman sallallahu alaihi wasallam dubbatantu jira. Sunis beekumsa hanga chaayinaatti illee ta'u deemaati barbaadaa jee. Dhimma kanarratti namoota hedduu waliin haasawatiin jira. Akkaanan yaadutti waan kanarratti qorannoo gaggeessullee baadhu beekumsa isaan asir biratti dubbatan kun beekumsa amantiitii miti. Yeroo sanitti beekumsi amantii bakka nabiin sallallahu alaihi wasallam jiraataa turan Saawud Arabiyaa keessatti argama. Namoonni addunyaa garaagaraa irraa gara isaanii dhaqaa beekumsa amantii irraa fudhataa turan. Gaafiin tiyya hadiisni kun waa'ee beekumsa amantiiti moo beekumsa duniyaa saayinsii herregaa fi kan biraati? Maths, etc. But there's a question that the Prophet said that seek knowledge even if obboleessi nabii sallallahu alaihi wasallam hanga chaayinaatti illee taatu deemaatii beekumsa barbaadaa jedhe yeroo sanitti beekumsi diin Saawud Arabiyaa keessa jira. Kanaafuu gara chaayinaa deemaa jechuunsaa beekumsa duniyaa barbaadaa jechuudha. Amma gara chaayinaa deemanii beekumsa duniyaa barbaaduun ni ta'a jechuudha jedhee gaafate. Obboleessa qabxiin tokkoffaan akka Sheekh Naasiruddin Albaaniin jedhetti hadiisni kun mawduuca. Hadiisa haaree tolfame. Hadiisa sirriitii miti. Yeroo sanitti wiirtuun beekumsaa chaayinaa miti. Hadiisni kun hadiisa haaree tolfame. Haa ta'u malee gaafiin ta'e bu'aan qabdu jechuu miti. Hadiisa biraa fayyadamuun gaafiin ta'e barbaachiftuu ta'uu mul'isuu ni danda'ama. Ajajni jalqabaa rabbi irraa ilma namaatiif kenname salaataa fi zakkaa kennaa kan joon turre. Iqra kan jedhu ture. Qur'aanni suuraa Al-Alaq suuraa 96 aaya tokko irratti Iqra ja'a. Nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Bayhaqii keessatti akka ibsetti muslima hundarratti beekumsa barbaaduun dirqamaa jedhe. Kanaafuu diin Islaam keessatti beekumsa barbaaduun fardiidha. Dirqama. Beekumsi ammoo akkaan dirqama ta'e beekumsa diini. Haa ta'u malee beekumsa duniyaatiif jecha olii fi gad deemuu hin dandeessu jechuu miti. Ulaagaalee barbaachisan yoo guutte deemuu ni dandeessa. Beekumsi duniyaa sun faayidaa yoo siif qabaate yoo rabbitti si dhiheessu ta'e bakka fete deemtee barachuu ni dandeessa. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. as long as it benefits you, it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question. One more question on the. Dubartoota biraa gaafii tokko. Assalamu alaikum, my name is Zarina. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Zariinaa jedhama. Barumsaan eebbifameera. Gaafii amma si gaafatuuf deemu kana cinaa isaa amma dura deebistirta. Wayita daawwaa godhu namoonni muslima hin ta'in kan amala gaarii qabanii fi dalagaa toltuu dalagan akkamitti azaaba seenan jedhanii na gaafatan. Fakkeenyaaf Maazar Tireezaa fudhachuu ni dandeenya. Dalagaan isii gaariin sun akkam ta'a? Namoota gaafii akkanaa gaafataniif deebii akkamii deebisuu dandeenya? Galatoomi. Sister has a question. What about the righteous non-Muslim like Mother Teresa? Obboleettiin namoonni gaggaariin musliman tahin tan akka Maazar Tireezaa guyyaa qiyaamaa maal mudatti azaaba moo jannata seenan jettee gaafatte. Akkaan haasawaa kiyya keessatti ibsetti jannata seenuuf ulaagaaleen barbaachisan kan suuraa Al-Asr irratti ibsaman afuri. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yeroo ni kakadha. Dhugatti namni hongoo keessa jira. Isaan amanaan, isaan dalagaa gaggaarii dalagan, isaan haqa waliif dhaamanii fi kanneen obsa waliif dhaaman malee jedhe. Yoo xiqqaate jannata seenuudhaaf ulaagaa afurtu barbaachisa. Haaluma wal fakkaatuun wayita mana barumsaa turretti fakkeenyaaf ani qoromsa kiyya kan ISCE bara 1982tti wayitaan xumuru. Yoo xiqqaate barumsoota dabruun dirqama ta'an jahatu jira. Ingilish, herraga, saayinsii, seenaa, jiyoogiraafii fi hindiidha. Kunniin warra dirqamaati. Obbolii gaafiin si gaafachuu barbaada. Barumsoota jaha keessaa 500 keessaa 99 arkadhe. Barumsa tokko ammoo 100 keessaa 10 arkadhe. Sunis saayinsiidha. Kutaa kurnaffaa kana dabruun ni danda'a? Niin dabra moo hin dabru? Hin dabru. Garuu Ingilish 99 arkadheetiin jira. Hindii 99, seenaa 99 arkadheetiin jira. Barumsa tokkoon yoon qofe kutaa san dabruu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun jannata seenuuf ulaagaa afurtu barbaachisa. Iimaana qabaachuu, dalagaa gaarii dalaguu, namoota gara waan gaariitti yaamuu yookiin da'waa fi namootaaf obsa dhaamuudha. Ati Maazar Tireezaan nama gaariidha jette. Dalagaa gaarii jechuun salaata, zakaa fi kanneen birootis of keessatti qabata. Haasawumaaf jecha osoo Maazar Tireezaan dalagaa gaarii ni qabdi jee fudheehu Islaamummaa keessatti waan gaarii dalaguu jechuun wantoota hedduu of keessaa qaba. Sunniin ammoo Maazar Tireezaan hin qabdu. Garuu haasawaaf jecha osoo qabxii sanirratti waliif galle isiin 100 keessaa 99 ulaagaa tokkoon harkattee jirti jechuudha.
iimaanni hoo kanaafuu isiin shirkii yoo daleedee jiraatte jannatan seentu waa'een shirkii macaafa keessatti ibsamee jira kitaaba Deuteronomii boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 9 irratti akkasuma kitaaba Exodus boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti akkana jedha gooftaa tokkollee ani cinatti hin qabatin bifa qirrixame waan waaqa keessa jiruu fi dachee keessa jiru raayis fakkeenya tolfatin ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin an waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hin afaadha kanaafuu shirkii dalaguun kiristaanummaa keessatti haraami akka qur'aana keessatti suuraa almaa'idaa suuraa 5ffaa aaya 72 irratti ibsametti waan Ciisaan alayhi salaam dhimma kanarratti dubbate haalaallu qur'aana suuraa almaa'idaa suuraa 5ffaa aaya 72 irratti rabbiin akkana jedha Maida chapter 5 verse 72 Allah says that laqad kafara allazina qalu inna Allahu huwa al-masih ibn maryama isaan rabbiin masiih ilma maryam ja'an dhugatti kafaranii jiran that Jesus son of Mary is Allah subhanahu wa ta'ala وقال المسيح قروا مسيح نجي يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل اعبدوا الله ربي كبرا ربي وربكم قفتاخي يا في قفتاخي سن إنه من يشرك بالله رقمتنا من ربي التواك إنديسي فقد حرم الله عليه الجنة ربي جنة سرت حرام قوله ومأواه النار وما للظالمين من أنصار teessoon isaatis ibidda zaalimtootaaf yookiin warra miidhaa raawwatuuf tumsin taane warra isaaniif tumsun jiruu ja'a Yesuus Kiristoos nageenyi rabbi isarratti haa jiraatu innahu man yushrik billaah dhugumatti namni rabbitti waaqindeeyse faqad harrama Allahu alayhi aljanna rabbiin jannata isarratti haraam godhe inni jannata seenuu hin danda'u wa ma'waahu an-naar wa ma lidh-dhaalimiina min ansaar teessoon isaatis ibidda zaalimtootaaf yookiin warra miidhaa raawwatuuf tumsin taane warri isaaniif tumsoos hin jiruu ja'a kanaafuu akka Yesuus Kiristoos ibsetti akka qur'aanaa fi macaafaattis abbummaan fedhe yoo shirkii dalage maazar Tireezaa taatee nama biroo tahee jannata hin seenan dhiifama naaf godhaa kan itti aanu kun gaafii xumuraati gaaffileen hedduun waraqaa irratti barreeffamanii as nu bira dhaqqabanii jiran sababa hanqina yerootirraa kan ka'e gaaffilee waraqaan nu dhaqqaban kana sagantaa keenya kana irratti keessummeessuu hin dandeenye obboleessaati gaafii xumuraa dhiheeffadhu warri haftan ammoo sagantaa waan goolabnuuf bakka keessan nu qabadhaa Assalaamu alaikum maqaan kiyya Aadil Ahmad naan jedhan umriin kii 16 baratas sadarkaa lammaffaati gaafiin kiyya haasawu Dr. Zaakir Naayik kan mudur dubbatirratti xiyyeeffata sunillee nama muslim hin ta'in tokkoon baga ayyaan dhaloota Yesuusin si gahe yookaan ammoo meerii kirismaas jechuun yaadi Yesuus ilma rabbiiti jedhu fudhachuu keessan mul'isa miseensi jaraa isin taasisaa jedhe wanni kun ammoo xiqqoon ariifachiisee jira rabbiin beekumsi isaatii yoo an baga ayyaan dhaloota Yesuusin si gahe jedhu niyyaan kii maal akka ta'e ni beeka sunillee walitti dhufeenyi tolchuudha dhalootii umrii kiyyir jiru kun ammoo ayyaan dhalootaa kan kakabaju Yesuusitti amanee guyyaa inni dhalate kabajuuf osoo hin taane dhimma dhuunfaatiif wantoota geemii ittiin taphatan argachuudhaaf kanaafuu dhimmi kan irratti xiqqoo ibsinaa kennuu dandeessa sababi isaatis nam tokkoon baga guyyaa dhaloota Yesuusin si gahe jechuun akkamitti maqaa rabbii xureessuu akka ta'e naa galu waan dideef The brother asked a question that he wants to wish obboleessi hiriyoota kiyyaan baga ayyaana dhaloota Yesuusin isin gahe jechuun walitti dhufeenya cimsachuun barbaadaa jedhee gaafate boruu ammoo walitti dhufeenya cimsachuudhaaf farshoo xiqqoo yoo waliin dhuyin hoo kan jiru gaafachuuf deema maaliif maal rakkoo qaba foon booyyee xiqqoo isii walii yoo nyaadhe hoo gara bataskaanaa deemee maafiin xiqqoo Yesuus isaa waliin hin gabbarre jedhee gaafachuuf deema laal da'waa godhuuf waan haraam dalaguun qabdu waan barbaaddu bira gahuudhaaf karaa sobaa deemuun hin barbaachisu wanni isaaniif haraam ta'eefis haraami wayita baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosin isin gahe jettee isaan gammachiiftu Yesuus gaafa Diisembar 25 dhalate akkasumas inni ilma rabbiif dhalate kan jedhu mirkaneessaa jirta kun ammoo shirkidha akkas jechuun maaf dogongorate sababni isaa kiristaanonni Yesuus ilma tokkicha rabbiif dhalate jedhanii amanan hiriyaan kee guyyaan san waan guyyaa dhalootaa ta'eef ayyaaneffata guyyaa biraa maaliif hin ayyaaneffanne hiriyaa keessaniin ayyaana kana badhaasaaf jecha ayyaaneffatta taanaan gaafa Diisembar 25 ayyaaneffachuu dhiifnee gaafa Oktoobar 10 haa ayyaaneffannu jiin sirraa fudhata hin fudhatu haa ta'u malee daawaa hin godhin jechuu kiyyaa miti an guyyaa dhaloota Yesuus jaamu sanittis daawaan hin godha yeroon kiristimaas gahee kiristimaas maaliif ayyaaneffattan jeetiin gaafadha isaanilleen sababni isaa Yesuus Kiristoos gaafa Diisembar 25 dhalatee jaan Yesuus Kiristoos eenyu jeetiin gaafadha Yesuus ilma Waaqayyoon harkate jaanii naaf deebisan itti aansun macaafa guutuu keessaa dubbii shakkii hin qabne tan Yesuus Kiristoos ani rabbii keessan ana nagabbaraa je'e natti mul'isaa jeetiin gaafadha an daawaan hin godha ati daawaa godhuudhaaf maaf karaa dogongoraa fayyadamta ati baga guyyaa dhalootaatiin isin gahe jechuun sirriidha moo dogongora jettee gaafatte akka kiyyatti dhibbaan dhibbatti dogongora
farshoo karaarratti gartee osoo hin beekin peepsii sitti fakkaate yoo dhuyde rabbiin siif dhiisa. Kiristimaas maaliif akka ayyaaneffatamu ni beektaa? UK keessatti kiristimaas maaliif akka kabajamu ni beektaa? As UK keessa moo bakka biraatti dhufte? Dhimma daldalaatiif itti fayyadaman guyyaa namoonni kennaa garaagaraa itti walii kennan. Osoo beektuu dubbiirra marin gaafin ansi gaafachaa jiru sababaan isaan dhimma daldalaati jedhaniif maaf akka ta'e ni beektaa? Sababaan maali? Ayyaana dhalootaa maaliif ayyaaneffatan? Guyyaa Kiristoositti dhalate. Sani dhaloota Kiristoos jechuun hoo maal akka ta'e ni beektaa? Isaan Yesuus Kiristoos ilma Rabbiin arkate jedhanii amanan. Kana ni beektaa? Een beeka. San habeetu yoo ta'e san booda baga ayyaana dhalootaatiin isin gahe jettee isaan gammachiifta taanaan dabara jirta. Haraam sirratti ta'a. Yoo hin beekne yoo namatti hin buktu irraa dhufe taate wallaalummaan baga ittiin si gahe jettee yoo isaan gammachiifte. Rabbiin siif dhiisuu danda'a. Farshoo gartee peepsii sitti fakkaatee yoo dhuyde Rabbiin dhiifama siif godha. Garuu osoo beektuu walitti dhiheenyaan cimsa jettee yoo dhuyde jahannam keessatti iddoo qopheeffachaa jirta. Kanaafuu obboleessa waan gaarii tokko hojjechuuf jecha karaa dogongoraa fayyadamuu hin qabdu. Akka Qur'aanaa fi Sunnaan barsiisetti fayyadamuu qabda. Deebisaa siif kana jeetiin abdadha. As the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. اجر بينور مهجا ودشاهوتا من جا عند لب باتل مرمي